waan beeyta gaafii sa'a 8 guutuu na qoratan. Sa'a 8. Sa'a 8. Sa'a 8 qoratan. TV'n televizyinii mootummaa waa'ee kiyya dubbachuu jira. Facaasan kaata daayirektii warri walitti dhaqaba. Nama kana tokko qabne namichi waa inni fanaddaa'isuu deemu hin beeynu xayyaara keessatti illee nama 280 jira dhumaniif bahanii hin beeynu maaligaa faranjiin kun gaabeetaa waa tolchanii dubbachuu beekan nama kana qabame xayyaarattiinis qaxara keessa jirti magaalaan dirreen xayyaaraa Las Vegas illee qaxara keessa jira yoo ibiddi kun ka'ellee xayyaarri hanganaa qophaa'ee jira waraanni haganaas qophaa'ee jira maali kana oofti yoollee waraabanii nu barsiisan eegasii warri magaalaa keessa warri na geggeessee deebi'e kaaniin iyya kaaniin bu'a maal jennaan argaa jira waan deemaa jira Afgaanistaan dhayiteettaa jaanii maal jaanii Afgaanistaan gammaan dhayin Islaamoo dhaquudhaan barbaadan jeenu soo karaa harkadhe hakkee okkee jedhu ol kaanii barreessanii maaliif dhaquu barbaadde jennaan dubartii babbareedduu wayii faarii feessa dhedheertuu qabdi jaanii tinta badhaabee taanillee jedhan. Hidhamtan jechuun illee dhageenye amma dura gaafa Ameerikaa dhayitan san maal gootan gaafa sana dubbiin sun akkam dhugaadha. Dubbiin sun ni jira waan agartee mudannoota argamte keessaa tokko. Ameerikaa ogun deemisan isteeta hedduu akkuma deemisan irratti Las Vegas amma dubbannisan dhagne Las Vegas kana irratti khayriin biroos hedduun argamee akkuma dabarsine eegas ogguu galaa deemnu sani ogguu galaa kaanu jechuudha. Las Vegas umarraa Minisootaatti deemuu deema. Silaa Minisootaa irraa hin deemee deebi'aami. Las Vegas irraa Minisootaatti deebi'uu deema. Ogguu kana agartee duuba Minisootaa irratti deebi'uutti ogguu dhufnee xayyaara yaabbanne gurbaan tokko ijoollee teenya dirree xayyaaraa keessa hojjeta isaatu nu dhiyeesse jechuudha. Nu dhiyeessee gaa ol nagalchee dirree xayyaaraatti ol nagalchee deebi'ee oggunni ol nagalchee deebi'u xayyaarri silaa ka'uu malee homaan hafin faranjittiin amma achi keessa jirtu harkaan na yaamte eegumaan taa'ee shantaa kaayyadhee namni hundi taa'e xayyaarri ka'uu eegaa jirra oguu dura jechuudha ogguu kana gartee duuba harkaan na yaamte jennaan what problem jedheen maali rakkooniin jedheen we have problem coming naan jette rakkoo qabnaa kottuu naan jette jennaan maal rakkatan jirri jedheen ana qofa waamtee shakkaatuma ol ka'e jennaan you can take it back naan jette ammallee baagii kan kellee fudhadhu jette akkaan abbaa isiidha baagii fudhadhee san dhaqa jeetumaan I don't speak English jedhetin deebi'ee taa'e waanuma ta'aa suftuun agalaan jiru waan biraa waan haasofte waan fete fidi jeetumaan deebi'ee taa'e amma na bira achi deebitee namicha afaan hin beeku jedha maal goonaa jette xayyaara kana keessa deemteet namni afaan arabaa beektan ufumaa yaaddeeti araba ta'uu nuul jetteetuma malee deemina kana ilaalteetuma islaama ta'uu araba ta'uu ni mul'ataami ammas dawrii kiyya mudawwaran qaba amaamata kiyya gadhiisu areena akkuma jiruuf filamaadha yoon afaan Ingilish illee tolchee hin beekne mudawwaruma kanaan daawwan godhu jechuumaafin shi'aara islaamaa kana gaa akkasit gartee wanni godhe kanaatti namni afaan arabaa beeku jetti keessa deemte who is speak Arabic jetti keessa deemte antaayeetuma achi garagalee kofri na qabam innaan amma nam tokko ka Masrii wayii argatte namicha Masrii sana fiddee dhufte innaan amma inni Masrii kun egaa gara hulaa duraa taa'ee jira an dudduuban taa'ee jira waan gara duraa kanatti argameef waan haasa'amaa jiru ni dhaga'ani poolisa dhufee jirus ni arga xayyaarri hin kaane mire akka kana gartee achi as na dhufee إنني السلام عليكم نانجل عليكم السلام جين والله شأنك عظيم اليوم نانجل دبين كي أرجع جبدو ما أتلو مكاي نانجل جنان ما يسأل عليه مصري تابو بدي مال تدبي جبدو كده جنان أشي دم نتمر الله مياتي نما خوتو نانجل أما نما إسلام ماتي أرجع جرا سلام تان نانجل شانتا فرد ديتي نما أشرك يو أنغرا دورات تشيل ياديو بوليس نيسال في رابطت كوي كشوكوتي نسيت ترمي فيجر كشوكوتي نسيت ترمي فيجر كجرام برلا يو قبل اللي هنكنا إنجين كومني مو هجنا جو خاكنا كنا ترفي سلفي رابط warri FBI tti dhufeedha. Yeroo tana keessatti anatu booda arkuu jiraata malee yeroo kana keessatti magaalaan Las Vegas TV'n televizyinii mootummaa waa'ee kiyya dubbachuu jira. Facaasan kaata daayirektii warri walitti dhaqaba. Nama kana tokko qabne namichi waa inni fanaddaa'isuu deemu hin beeynu xayyaara keessatti illee nama 280 jira dhumaniif bahanii hin beeynu maaligaa faranjiin kun gaabeetaa waa tolchanii dubbachuu beekan nama kana qabame xayyaarattiinis qaxara keessa jirti magaalaan dirreen xayyaaraa Las Vegas illee qaxara keessa jira yoo ibiddi kun ka'ellee xayyaarri hanganaa qophaa'ee jira waraanni haganaas qophaa'ee jira maali kana oofti yoollee waraabanii nu barsiisan eegasii warri magaalaa keessa warri na geggeessee deebi'e kaaniin iyya kaaniin bu'a maal jennaan argaa jira waan deemaa jira jarri kana oofanii anamma oduun qabu gad dhufee yoo an jedhu namni shantaa kan kee you can put it down naan jedhe lafa kaadhume naan jedhe bareeda jedhee lafa kaadhe shantaa kana laaluu dandeenya naan jedhe you can jedheen waay kam hin dandeessaan jedheen innaan amma fuudhee shantaa banee waa harkatti keeyyatee shantaa kana keessa kana godha uffata tokko tokkoon borsaa keessa waa laala kan kana wanni jedha fuudhee achi ka'a shantaa duwwaa ta'uu argee homaan jiru uffatatti deebisee amma gaa ni yaanaa jedhe innaan garam deemnaan jedheen laa garuma waa tokko qaqqajeelchinee deebinaa naan jedhe warri waraanaa kun amma makiinaan qobaatti ka poolisaa kanam tokko keessa hin jirre gubbaa bichaa waraanni jira malee anaa godhamee shantaa kiyya warra waraanaatti kennamee nu fuudhanii deeman dirree xayyaaraa keessaa nu baasanii lafa jala wayii dabarree achi jalatti bakkee qorannaa wayii achi ture yoo allaalu FBI Las Vegas jedha barrii irratti barreeffamee jira amma dhufnee teenye yoo dhufnee teenyu gaa tokkotu amma naan dubbachuudha yaala godhee jennaan ana afaan Ingilishii keetis hin beekuu hin jeen
jennaan okee naa problem jedhee raadiyoona guddaa tokko as harkifatee raadiyoona kaan dhadhahee intala faranjii wayitiin dubbatee I need Abdul jedheen Abduliin barbaadaa jedheen Abdulii kaan waa dhooftee waamteef Abdulii kaan agartanii jettee namicha kana nu dubbisii jedhaniin okee jedhee inni eessa jennaan Itoophiyaa jedhaniin jennaan xeenaas xillii naan jedhe jennaan calluman jalaa jedhe xeenaas xillii nafaan kiyyaa jedhetumaan jalaa callisee beektaa jennaan amma an dubbachuu jennaan na dhagaan jiru jedheen si dhagaa jiraa jedhaniin jennaan paasapoorri isaamee bakka dhalootaa laalaa jedhe gurbaan. Ati beekaa calliftama beekaatti dagaa maal irraa dubbadha amma dubbii barbaannaa mire jarri dubbii barbaade jennaan hin gartee amma callisee jennaan paasapoora bakka dhalootaa jimmaa jedhaniin dhaloonni jimma jennaan maqaa tokko tokko naa himame jedhe alfabaa'ii kanaan himaniif Ali Muhammad eebbaa jedhanii itti himan hogguma jirra akkana jedhee fixu hay sashee aliidhaadhaan jedhe achuma ka'e soo fayyaa nagaallee gaafatin sashee aliidhaadhaan jedhe shee alii eessa beeytaan jeen shee alii jimmaatii miinaan jedhe inni nu amma rifatellee akkuma rifaatuu wayii tokko ta'e inni daajaraa wajjin hojjeta jennaan shee alii jimmaatiiti shee alii jimmaa eessa beeytaa jennaan hay sheekha isin beeyna kaa maalii jedhe eessaadhaan dubbataa jirtaa jennaan rif jedhee eessaadhaan dubbataa jirta jaa itti himuu jedhe bakka irraa isin dubbataa jiru beeku ji'iin jaanii bakka irraa isin dubbataa jiru kan amma naan gallee jedhe haganallee jiruma gaafattaa hin jeen nu duuba jiranii numaan gaafadha gaa'inaan jedhe amma dubbii isa jalallee nama biraa jira kaa isallee jala afaan biraatiin bakka hin beekne isallee jaajuusaa jira seerri jaajuusaa waan addaati duuba innillee sodaa lubbuu qabaa mire amma gaashee ka waan isin gaafadhe natti himanaan jedhe kunoo akkana isin jaanii maaliif jimmarraa baate maaliif keeniyaa dhufte maaliif agartee Saudii deddeemta maaliif Masri deemte maaliif agartee eessa deemte maal Ameerikaa maaliif dhufte gaafiin waan hisaab hin qabne amma katasaallee jiini Ramadaana soo mallee qaba kanuma keessatti gaafii meeqaatama gaafatanii Afgaanistaan dhayiteettaa jaanii maal jaanii Afgaanistaan agammaan dhayne silaamoo dhaquudhaan barbaadaan jeenu soo karaa harkadhe hakkee okkee jedhu ol kaanii barreessanii maaliif dhaquu barbaadde jennaan dubartii babbareedduu waayii faarii feessa dhedheertuu qabdi jaanii din taphadhamee taanillee jedhatti kajarri barbaade kaanis kajarri rifateefis nin beekaami sanumarraa as gorseetiin oguu jarri utaalee qalama fudhate dubartii babbareedduu wayii faa qaban jedhanii sifaa yoo argadhe jechaaf hin deemu amma kolfuu fedhanii laakiin hin kolfannu seeqataniituma barreessanii bira dabarfatan ati haafizal quraana ati maaliif Las Vegas dhufte namni si bira dhufe maqaa jira tokko tokko nuu kenni maal ta'e maal Ameerikaa eenyu si waame maaliif si waamani afaan meeqa beeyta waan beeyta gaafii sa'a 8 guutuu na qoratan sa'a 8 qoratame akkasi booda amma waan ajaa'ibaa gaafa sanaa waa'ee Goontinaamoollee haasawan yeroo sanitti gaafaan hin dhagaamire waa'ee Goontinaamoollee haasanii naan maashaallah dabre dhiira bira gahuuf hin deema jeetumaan firraa dhiisee taa'ee booda ijoolleen keenya warri Minisootaa cinqaman warra Las Vegaasitti dawwalan nam tokko naquban qabu bakka hin jiru geggeessine dirree xayyaaraatiin geenye jaan jirre xayyaarri gabbuu ta'e wanni qabdu kaan hin jirtu qabamtee isinillee fatashamaati bar xayyaarri gartee an keessa qabame antiyyanii muu jiraami xayyaarri an keessa qabame nama 280 harkaa qabdi nama 280 keessaa guuranii faranjoota irra guddaan tokko tokko baagii isaanii jarallee fattashanii nageenya jiraatiif immoo jiraaf doolaara 100 tokko dhiifama hojiirraa sin tursiifne kennanii doolaara kuma meeqa jechuudha nama 280 doolaara 100 kennanii akkasii gartanii dhiifama jaanii xayyaarri sa'a 3 fattashamtee doolaara 280 kasaartetti kennii hedduu kana gubate doolaara 280 kasaaranii akkasitti eegasii xayyaarri sun dabre amma yoo sa'a 8 booda rabbiin gaa rahmatuma qabaami namichi keenya gartee ka daayirektaan Minisootaa markaza Tawfiq Dr. Abdii jedhaniini nama tokko ka Koongirees Ameerikaa keessa jiru Minisootaa irraa filamee Koongirees jiru nama sanii wal beeka nama sanii daayirekti dawwal nama akkanaa karaa kabajaatiif karaa keessummaa nagaatiin fudhanne Las Vegas qabdee harkaa qabdi nu hubadhu jeen namicha sa'a 8 na qorate silkiin agartee Koongirees Ameerikaa irraa silkiin gad dhufte nama kana harkaa qabdanii jeen harkaa qabnaa jeen maaliif qabdanii jeen amma gaatowatu jirra namichillee uffanni isaa akkana fakkaata namichi paayilottiillee ergaa akkana nu dabarse an xayyaara kanan oofu xayyaara kanatti gaafataman fudhadhu nuun jedhe nu akka Las Vegas FBI Las Vegasitti waan kana to'annaa irra jirraa jeen nama san waan isin irraa agartaniif waan isin qabdaniif illee isin irraa hin barbaadaa jedhe achumatti gaa waa inni jedhuun hin dhagahu eegasii naa himanii achumatti namichitti guddaan Las Vegas kafee FBI qalama lafa kaayee waa hunda lafa kaayee hagammaa wanni isin miine isin rakkifne jira naan jedhe maaliif gaafattan jeen hojii kee hojjetaa jirtaa hojii kee fixadhu jeen yookaan dhumu ta'e hin dallantanii naan jedhe jedheetuma ka'ee gurbaa poolisa dhaabatu sanii qawwee harkaa qabu sanii bishaan fidiif jedhe jennaani sooma qabaa bishaan hin dhuguun jedheen maali amantii islaamaa keessatti musaafirriin soomuu hin jenne naan jedhe ti guddaa Las Vegas ka FBI jennaan abbaan fedhen sooma abbaan fedhen dhiisaa sun waan shari'aa waan galchan jiruun jedheen maali wama shari'aa kanallee baraanuma gaggaafannaa jedhe maalitti godhuuf gaafattaan jedheen hin baranna kaa jedhe yoo barachuun khayrii si qabaate si agarsiisu yookaan rabbi si agarsiisin jedheen akka dallansuun irraa mul'ata anamma haga jirri waan sana hunda na cinqu waa takkanatti fakkaanne koflaatiin haasawu eeganii amma gartanii xiqqoo
akka gartee cabinsaa irraa mul'atu kana na dalansiisuu jiram harka kennuuf deemaa argeetti jira silkiin dhufte sunis jijjiirama argamsiifte namni hundinuu qalama dhaabee jira amma achirraa egaa dhiifama egaa amma nuti rakkoon argamnaanuma namni paayilotii kana jennaani amma hin galtanii naan jedhe rakkoon isin irra ga'e maaltu jira naan jedhe waa lama siin dagadhu jeen umriiti lama umriiti siin dagadhu jeen maali lamaan naan jedhe qalama fudhate tokko kaati uffata kiyya mudawwara kiyya amaammata kiyya islaamummaa kiyya wajjin nama 280 irratti nama nagaa kaatoo fi keetiifu ammallee waa maan hubatin islaamummaa kiyya xiqqeessitee nama islaamatu waa balleessa islaamatu waa guba jettee dabarsite tu waan itti dhiifama gaafachuu dandeessu miti jedheen dabree jira already dabree jira. Mana san keessatti bakka qormaataa sanitti footoo gartee Usaamaa footoo Khalid Mishaal itti gaafatama Aminul Aammi ka harakata Hamaas warra gurguddaa kana footoo isaanii gaa bakka hedduutti wanni godhanii jiranii achi keessatti argee achi booda gaa baazaboora kiyyaa gara footoo 70 wayii kaafatanii jiran yeroo 70 wayii safaa gartanii andee baazaboora tokkicha heddummeessanii kaafatanii kana irratti gaa duuba akkamitti geggeessinaa naan jedhanii akka itti na geggeessitan sintuu beekaan jeen daana xayyaarri kiyya dura dabre tikeennis gubate waan ta'eef xayyaara biraatiin na geggeessuun dirqama isaanii ta'e yoo intala achi keessa hojjetu waamnee shaantaa sii fuutee nagaan si bichaa wajji deemtee hoo naan jedhan akka feetaniin jee rakkoo irraan qabu akka duraa sana ajjaabii sana natu didee mire akkasin nu geggeessanii